kun toora channel YouTube RD Media Network. Warri haarawaa gara toora YouTube RD Media Network haarawwatan subscribe gochuudhaan maatii RD Media Network ta'a. Share like gochuudhaanis makamaatii dhufaanaa tura RD Media Network qophii bashannansiisoo barsiisota hedduu qabatee dhiyaate. Kanaaf kan isinirraa eegamu RD Media Network subscribe baasuudhaan maatii ta'uuf RD Media Network toora YouTube chaanaalii kan bifa haarawaan of haaromsuudhaan baname makamaa yoo jennu gammachuu dhaga'ama RD Media Network. harka fuune daawwattoota RD Media Network toora chaanaalii YouTube RD Media Network irraa qophii sagantaa keenya kaarraa waa'ee seenaa irratti kan qopheeffanne qophii seenaatiin dhiyaannee jirra nu duukaa tura. Seenaan irratti xiyyeeffannee har'aan tana waa'ee Oromoo fi magaalaa Finfinneetiin kan wal qabatudha. Kutaa tokkoffaa kana irraa eegaluudhaan qophii bal'aa isin biraan kutaa hedduutti qooduun kan isin biraan geenyu kana nu wajjin turaa isin jenna. RD Media Network toora chaanal YouTube kanas subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan as makamaa isin jenna. Oromoon jiraata baha Afrikaa isa duraa ta'uu isaa. Uummanni Oromoo hortee saba Kuush keessaa isa tokko. Kuush hortee dhala namaa beekamoo keessaa isa guddaa yoo ta'u, hortee Kuush kun guddina aadaa, seenaa, aartii, dhalachuu, amantaa gurguddoo fi qubee barreeffamaa bocuun addunyaa kanaaf kan gumaacheedha. Uummanni Oromoo uummata Kuush keessaa isa tokkodha. Uummanni Oromoo jiraata gaanfa Afrikaa isa duraa ta'uu isaa barreessaan Terham kitaaba isaa bara 1948 barreesse keessatti akka armaan gadiitti dhugoomee jira. Garee warra ammaa Seemitik ofiin jedhan dhiibbaa walitti bu'iinsa adda addaan Arabiyaa irraa ka'anii rakkina uumamirraa of baraaruuf galaana diimaa ce'anii yoo baha Afrikaa Aksum gahan kan naannoo sana jiraachaa turee fi isaan himatee hortee Kuush keessaa uummata Oromooti jedhama. Uummanni Oromoo dhaloota Kiristoos dura barkumee miiliyeemii sadaffaa jalqabee naannoo baddaa amma Itiyoophiyaa Suudaan bahaa fi kaaba jedhamu kana kan jiraachaa ture yoo ta'u, boodas waraana babal'ifannaa warra Abisiiniyaa jaarraa 14ffaa keessa irratti raawwateen baddaa Shawaa kana irraa muraasni isaa gara kibbaatti gadi godaanee hanga jaarraa 16ffaatti qophii lafa ofii deeffachuu taasisaa ture. Jalqaba jaarraa 16ffaa yookaan 1520moota keessa waraana deebisanii lafa ofii qabachuu taasisee milkaa'ee qabiyyee isaa ganamaa deeffate. Namni biyya Poortugaal maqaan isaa Francisco Alvarez kan bara 1520 hojii abuurraaf Itoophiyaa dhufee ture. Oromoonni kaaba Itoophiyaa hanga galaana diimaatti jiraachaa akka turan armaan argaa dhageettii isaa irraa raga bahee ture. Innis akkas
jedhama. Yeroo nuti kaaba Itoophiyaa geenye namni biyya sanaa bulchaa ture Doorii yookaan Baahiraa Nagaash nama jedhamu ture. Yeroo gabaabaa booda Dooriin du'ee aangoon gara ilma isaa kan maqaan Bulaa jedhamutti darbe. Yeroo aangoo irra ba'u umriin isaa Bulaa naannoo waggaa 12 ture. Kanaanis jaarraa 16ffaa hanga dhuma jaarraa 19ffaatti diinota isaa hunda moo'e. Daangaa isaa kabachiisee gareen muraasni mootummaan of gurmeessee kan hafe immoo sirna gadaa isaan wal bulchaa ture. Haa ta'u malee dhuma jaarraa 19ffaan booda humni gita bittoota Abisiiniyaa humnoota alaa fi meeshaa waraanaa isaan irraa argateen deeggaramee humna Oromoo cabsuu danda'eera. Weerara lammaffaa kanaanis aadaa fi sirni bulchiinsa gadaa isaa akka laafuuf badu taasifame. Bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaa kan ta'e lafti isaa ni saamame. Uummanni Oromoo uummattoota hortee Kuush keessaa isa tokkoo fi isa guddaa yoo ta'u, hanga ammaa duudhaalee uummata kanaa qabatee kan jirudha. Haa ta'u malee warri seenaa ragaa hin qabne barreessaa turan seenaa dhugaa dabsuun eenyummaa uummataa kana awwaaluu fi bakkaneessaa turan. Isaan seenaa Oromoo dabsanii barreessaa turan akkuma jiranitti ta'ee faallaa isaanii kan dhugaa isaa barreessan akka armaan gadiitti ilaalla. Akka kitaaba Taaboor Waamii kan bara 2007 maxxanfame keessatti ibsametti qaroominni Misirroota durii qaroominnaa fi seenaa Oromoo waliin wal fakkaataan ibsameera. Innis uffannaan abbootii gadaa fi mallattoon aangoo warra Kuush Misiraa kan dhagaa irratti bocamee argamu wal fakkaata. Mallattoon aangoo kan warri Firaa'oon itti gargaaramanii fi kallachi abbootiin gadaa Oromoo adda isaanii irratti godhatan wal fakkaata. Kanaafuu qaroominni warra Misiraa durii Oromoo keessatti hafuu akka hin oolle tilmaama ofii kaa'an. Kiristoofer Eheerti qorannoo isaa kan bara 2002 keessatti akka ibsetti warri Musliimaa daangaa Somaalee irraa ka'anii gara lixaatti babal'achuu isaaniin dura akkasumas warri Abisiiniyaa yookaan kiristaanonni jaarraa 14ffaa keessa yeroo jalqabaaf kallattii kibbaatti babal'achuu isaaniin dura warri Seemitik ofiin jedhan galaana diimaa ce'anii qubachuun duratti Oromoon guutummaa gaanfa Afrikaa kitaabaa fi lafa ammaa giddugala Itoophiyaa jedhamu kana hunda irra jiraachaa ture jedhu. Kitaaba sirna gadaa Oromoo Maccaa fi Taaboor Waamii kan የሁጋና ድርሳቶች እና የታሪክ እውነቶች jedhu kan bara 2008 barreeffame keessatti